Sena. Dagama. Sena. Sagaleen jira. Sagaleen koo jira. Dhiyaadha. Okay. Dhiyaadha irraa mata duree paartii badhaadhinaa Oromiyaa. Akkuma beekamutti egaa Waalaikum salaam intala takkittiin walee beekanii gaan dhufte. Dhiyaadha galatooma. Kanaaf sagaleen jiraami. Sagaleen koo jira. Haasoo kiyyaa torbaan kutee si yaadachiisuudhaaf waaniin tilmaamaa ture speshaalii dhimma goolicha dheengee wajji wal qabatee akka sii galtee tilmaamne akkiniin tilmaama akka mataa kiyyaatti hanne hayyee fayyaada takkittiin talanoolee fayyaada galatooma. Kanaaf tilmaamni guyyaa san tilmaame amma mallattoon isaa mul'achaa jira. Akkuma guyyaa san ibsaa turetti kanaaf namaan irra dawalaa jira. Kanaaf siifin deebisaa yeroo xiqqoo booda. Kanaaf waa'ee goolicha dheengee wajji wal qabatee akkumaan sii galtee tilmaamaa turetti akkaataan inni itti gale akkaataan sii galtee inni harka ittiif kanne taayyeefaatti yeroo irraan tanaa yookaan laalu taate ka'umsi sii galtee ajandaa kiyya ammaa kana wal nyaachisuu warra PP Oromiyaa kan jiru torbaan kutallee irraa tuqeetiin ture. Kanaaf wanni guddaan beektaa PP'n akkaataa isaan itti barbaadan akkaataa isaan goolicha dheengee itti galchuu barbaadanii fi akkaataan inni itti gale wal dhabe. Yeroo miizaan irra kaayan miizaanni sii galtee isaa hin kaafne. Miizaannis hara isaan silaa barbaadanitti osoo hin kaasini hara biraatti kaase. Kanaaf tilmaama ajaa'ibaa tilmaama akka malee namatti tolu tilmaama akkasiitii tilmaamaa turre. Kanaaf wanni tilmaamne wanni dubbachaa turre arraan tana sii galtee mallattoon mul'achaa jirti. Kanaaf gaa arraas sagalee wajji jiraatte kanumarraa odeessinaa seenaame. Warri kaadireetii soo jiraatan seenaa uumaa rakkoon qabu. Jiidha mataa irrattiif naqaatitii nu dhageeffadhaa. Yoo osoo dhageeffattuu mataan si dhukkubees mataan si dhoo'es san carraaqeeti wanni dubbachuu deemnu dhugaadha. Dhugaa uummata keenyaati. Dhugaa uummanni Oromoo qabu dhugaa qabsoon Oromoo qabdu dubbachuu deemna. Uummanni Oromoo haqa qaba dhugaa qaba. Uummata haqa qabu uummata dhugaa qabu abbaan tokkolleen kee injifatu hin jiru jechuudha. Uummata haqa hin qabne uummata dhugaa hin qabne yeroo hundaa'u uummanni akkasii ni injifatama jechuudha. Uummata Oromoo yoo kan laaltu taate uummanni keenya dhugaa qaba haqa qaba. Uummanni dhugaa qabuu fi haqa qabu
akkuma ammaa kana injifannoo malee of duuba deebi'uu hin jiru. Kanaaf uummanni keenya qabsoon isin gaggeessaa jirtan, wareegama isin kafalaa jirtan mallattoo dansaa kan namatti tolu sii galtee arkaa jirra. Injifannoo arkaa jirra. Kanaaf wanni uummata keenya qabu, uummata Oromoo kan qabu qabsoo jalqabamtee jabaannee itti fufuu fi galmaan gahuu qofa. Kanaaf itti haa jabaannu. Ayyee fayyaada. Ajandaan kiyya kaarraa warra sii galtee bilisiginnaa Oromiyaa kana maaltu paartii PP kana yeroo arraan tanaa wal nyaachaa jiranii. Maddi sii galtee ka'umsa wal nyaachuu kana sirriitti addaan baafachuutu barbaachisa. Yeroo uummanni sii galtee arra PP jennuun takaleessa OPDO warri arra badhaadhina Oromiyaa ifiin jiru takaleessa sii galtee ergamtuu wayyaanee takaleessa uummata Oromootiif ijoollee Oromoo qeeroo Oromoo deennacii Tigireetiif kannaa turte. Tan guyyaa tokko uummata Oromoo kanaa sagalee taatee hin beekne. Tan guyyaa tokko rakkoo uummata Oromoo furuudhaaf dubbattee hin beekne, dalaydee hin beekne. Sanirraa hin dubbachuu barbaada jechuudha. Kanaaf yeroo arraan tanaa PP keessatti wal nyaatinsi akka malee hammaachaa jira. Guyyaa kaleessaa caffee Oromiyaa irratti mul'atee jira jechuudha. Wal nyaatinsi kun eessarraa dhufe innee kan laallu taate keessaafuu waa'ee galuu goolicha dheengee wajjiin wal qabatee wanni amma PP Oromiyaa keessatti rakkoo fidaa jiru tokko sana jechuudha. Fakkeenyaaf yeroo goolichi dheengee qabsoo Oromoo tana sii galtee waggaa 3 osoo hin hoogganin waggaa 3 Naayiroobii fi Saawuz Afrikaa hedduu yeroo inni sii galtee naannawaa ture qabsoo Oromoo keessatti sababa dhibeetiin wal qabatee hojiirra turre jechuudha. Duuba akkuma nama dura jechaa turetti wanni manguddoon Oromoo qabdu, manguddoon Oromoo ta kabajaa barbaaddu, manguddoon teenya qabsaawonni Oromoo yeroo arraan tana yeroo ijoolleen Oromoo yeroo waraanni bilisummaa Oromoo saffisaan deemaa jiru, yeroo injifannoo galmeessaa jiru tanatti ijoollee tana gufuu itti ta'uu osoo hin taane ijoollee qabsooytee diina kuffisaa jirtu tana eebbisuutu barbaachisaa jechuudha. Eebbiftee qabsooniin ankaleessa manaa bahe, qabsooniin ankaleessa bosona keessa taa'ee qabsaawaa ture, qabsoo tiyya tana galmaan naagaa bilisummaan agarsiisaa jettee manguddoon Oromoo akkasitti qabsaawota Oromoo kanarra Oromoof jecha wareegama qaqqaalii kafaraa jiru kana eebbisuutu barbaachisa ture. Kanaaf qabsaawonni warra sii galtee faayidaa ofii malee faayidaa saba kanaa, faayidaa uummata kanaa, faayidaa dhaaba kanaa ilaalcha keessa hin galchin aangoo mataa isaaniitii fi siistama dur qabsoo Oromoo keessa ture. Kan sii galtee ona tokko qabattee qabsoo Oromoo tanaan gaggeessaa jira jettee maallaqa biyya alaatii sobaa maallaqa nyaachaa turan tan siistamni akkasiisan ni badee jechuudha. Siistamni sababa qabsoo Oromootiin maallaqa nyaachaa caasaa diriirfattee diinagdeedhaan mataa kee bichaa sii galtee duroomsuu fi qabsoo uummata Oromoo tana gufuutti ta'uu san ni hafe. Duuba yeroo kunafu yeroo siistamni qabsoo Oromoo jijjiiramu, yeroo waraanni siistama waraana bilisummaa Oromoo jijjiiramu, warri sii galtee siistamuma kalee saniin qabsoo Oromoo tana gufachiisanii odeeffannoo diinaa kannanii qabsoo waraanni bilisummaa Oromoo godhaa jiru tana if duubatti deebisuu warri barbaadan arraan tana bakka jiru sanirraa dargaggeessaaf hoogganaa dargaggootaaf hoogganaa sii galtee barate hoogganaa sii galtee maandisa qabsootiif yeroo aangoo tana sii galtee gallakse aangoo tanarraa ka'ii jaanii jijjiirama waan hin fidiniif yeroo madaalanii kaasan as deebi'ee diinatti harka kennachuutu mul'achaa jira jechuudha. Kun sii galtee amata 34 qabsooytee
booddeen nama baduun hasaaruun jaalala ummata miliyoona 60 dhabuun hedduu nama gaddisiisa. Hedduu nama gaddisiisa. Kanaaf wanni sii galtee OPDO badhaadhina Oromiyaa keessatti wal nyaatinsi kan dhufe yeroo taayee danda'a gollicha dheengee kan sii galtee humaa keessan jirre kan siistama waraanaan beeyne kan akkaataa qabsoon itti deemaa jirtuun beeyne kan sii galtee wohuma takka sii galtee woma waraana bilisummaa Oromootiif qabsoo Oromoon beeyne kana taayee danda'a qunnamuu jalqabee jechuudha. Yeroo qunnamuu jalqabee warri PP Oromiyaa kun kaayyoon isaanii guddaan ummata Oromoo gabroomsuu waraana bilisummaa Oromoo balleessuun akka hojii hangafaa tokkotti itti deemaa jiranii itti deemaas turan. Yeroo isaan siistama kana diriirfatanii gollicha dheengee wajjin wal qunnamanii akkaataa sii galtee waraanni bilisummaa Oromoo kan kibba kana jiru waraana bilisummaa Oromoo wajjin karaa nagayaatiin ni galla waraana bilisummaa Oromoo jaanii kaabineen Oromiyaa yeroo Naayiroobii dhuftu gollichi dheengee hooggana dhiisi qabsoo Oromoo dhiisi waraana dhiisi waan takka of harkaa kan hin qabne harkanii jarri yeroo Naayiroobii dhufan akka malee ta'an isaan sii galtee namoota 5 fi 6 qabatanii waraana bilisummaa Oromooti jaanii ummata Oromoo hamilee tuquu fi qabsoo Oromoo tana gufuutti ta'uudhaaf karoorri sii galtee taayeen faan mijjeeffatan gollicha dheengee wajjin hin milkoofne. Duuba gollicha dheengee fuudhanii jirti. Duraan mariin Naayiroobii irratti gaggeeffamuudhaaf sagantaan qaban. Eenyu wajji mareetan? Waraanni bilisummaa Oromoo Naayiroobii keessa maal godha? Waraanni bilisummaa Oromoo waraana sabaaf dhaabbate. Waraana ummata kanaaf halkaniif guyyaa qabsaawaa jiru. Waraana ummata Oromoo gabrummaa jalaa baasuudhaaf wareegama qaqqaalii kafalaa jiru. Waraanni bilisummaa Oromoo dirree waraanaatti qabsaawaa jira. Duuba yeroo dhufan humaa takka wanni isaan Naayiroobii keessatti mijjeeffatanii gollichaa wajjin waraana galchina jaanii sagantaan isaan mijjeeffatan san hin taaneef ni hongawan akka malee hongawan ni hasaaran. Duuba nama kaleessa sii galtee saba kanaaf qabsaawaa ture kani bara qabsoo amata 30 amata 40 yaammatu kanarraan tana faayidaan dhuunfaa isaa faayidaa ummata Oromoo caalte gollicha dheengee qabatanii gara biyyaa deemanii jechuudha. Yeroo deeman akkaataan isaan qabsoo Oromoo itti diiguuf waraana bilisummaa Oromoo itti diiguudhaaf anjeeffatanii itti kaan hin mijjooneef gollichi dheengee waa'ee waraana bilisummaa Oromoo dhiisi waraanni bilisummaa Oromoo iddoo inni sossoo'uun beeku jechuudha. Miidiyaa gubbatti yoo ilaaltan wanni inni odeessu waan biraati. Gaafa kelloo miidiyaa wajjin interview godhe yeroo interview isaa yookaan dhageeffattan taate rakkoon dhuunfaati moo rakkoo sii galtee mooraa qabsoo Oromoo keessatti yaani yeroo gaafatan rakkoon dhuunfaatiyyaati. Rakkoo dhuunfaatiyyaa jedhee dubbatee jira. Duuba yeroo biyya gale waa'ee qabsoo Oromoo irraa dubbachuu ni dadhabe. Qabsoon Oromoo eessa jirti? Waraanni bilisummaa Oromoo akkami? Siistamni waraanaa akkami? Korri sabaa eessatti gaggeeffame? Wanni takka sii galtee akkaataa badhaadhinni Oromiyaa waraana bilisummaa Oromoo itti diiguu fi qabsoo Oromoo tana itti diiguudhaaf anjeeffatanii lafaa ka'an hasaaraa guddaa keessa seenan. Obbo Gollichi Dheengee waan takka odeeffannoo sii galtee kan qabne ta'e waa'ee waraana bilisummaa Oromoo. Kanaaf yeroo kana yeroo interview kelloo wajjin gaggeessa yoo kan yaadattan taate waa'ee juntaa fi waraana bilisummaa Oromoo walii galuun dubbateen ture yaadattan. Amma biyya galee walii galtee sii galtee waraana bilisummaa Oromootiif juntaa wajjin gaggeeffame kana akka waan mormuutti OBN irra dubbate. Kana malee iccitii waraana bilisummaa Oromoo harkachuu hin dandeenyu. Haala qabsoon Oromoo itti gaggeeffamaa jiru harkachuu hin dandeenyu.
istiraatejii fi tarsiima waraanni bilisummaa Oromoo itti diina kana kuffisaa jiruu fi akkaataa waraana bilisummaa Oromoo keessa seenanii itti cabsan golicha dheengee irraa hin milkooyin. Kana gaammoonni guddaan wanni keessoo siigaltee PPO Oromiyaa keessatti Taayyee faadhaan wal qabatee wanni rakkoo fide kana nama gatii guddaa irra baasan nama Naayiroobiidhaa maallaqa baasanii akka malee isa harkachuu fi isa siigaltee iccitii abaaboo iccitii waraana bilisummaa Oromoo irraa baasuudhaaf irra laffa'aa turan kan Taayyeen maallaqa guddaa irra baase kan biyya galee iccitii takkan harkatin kan siigaltee tooftaa waraana bilisummaa Oromoo takka siigaltee mootummaa tanaaf hin ibsin. Kun maalte Taayyeen wanni inni dalage waraana bilisummaa Oromoo diigaatiin jira jee gabaasa godhe jechuudha warra badhaadhina federaalaatii fi warra deennatiitiif. Yeroo gabaabduu keessatti waraana kibbaa ni galchinee siigaltee qabsoo Oromoo tana of duuba deebifnee ummata Oromoo ka'arraan tana siigaltee waraana bilisummaa Oromoo gargaaruudhaan murannoo fi kutannoodhaan waraana bilisummaa Oromoo gargaaraa jiru kan hamilee cabsuudhaaf karoora bal'aan isaan lafa kaayyatan hin mijjooyneef ni kufan. Kufaatiin siigaltee isaan kara hundaan gollichaa wajjiin wal qabatanii kufan. Abbaan kufaatii kanaa abbaan siigaltee maallaqa guddaa kan isaan baasisiisee kan iccitii takka gollicharraan harkatin kan qabsoo Oromoo tana diiguudhaaf karoorri isaan baafatan hin milkaawin kan ijji isaanii irra deebite Taayyee Danda'aati. Taayyee Danda'aati jechuudha. Kanaaf wanni Taayyee Danda'aa fide hasaaraan siigaltee PPO Oromiyaa ummata ififuu kasnaa keessaa maallaqa hin qabne. Kan yeroo siigaltee milishaa bobbaasu ummata Oromoo qawweetti qabanii maallaqa milishaa maallaqa poolisii jaanii warra ififuu rakkoo keessa jiru warra haznaan isaanii duwwaa kana Taayyee Danda'aa gollicha dheengee faayidaa guddaan irraa argadhe jedhee waan yaadeef waan faayidaa sanis irraa argataniif kasaaraan guddaan warra PPO Oromiyaa irra geessee jechuudha. Sababa kanarraa kan ka'e Taayyee fi hooggantoonni PPO Oromiyaa kasaaraa isaan mudate kanaaf akkaataa siigaltee waraana bilisummaa Oromoo itti ni cabsina jedhanii gollicha dheengee hojjiccitii waraana bilisummaa Oromoo jedhanii isaan ta'anii marii gaggeessanii turan san arraan tana maalitti taate itti dukkanooyte jechuudha. Sababa kanarraa kan ka'e warri PPO Oromiyaa walitti garagalan. Wanni Taayyeen fidu odeeffannoo Taayyeen fidu namni Taayyeen siigaltee hoogganaa shaneeti hoogganaa waraana bilisummaa Oromooti jedhee Taayyeen dhaadheessee maallaqa guddaa irra baasee galchee arraan tana Taayyee ni salphisee jechuudha. Wanni Taayyee yaade qabsoo Oromoo diiguudhaaf waraana bilisummaa Oromoo diiguudhaaf Taayyee dubbiin itti garagalte hasaaraa guddaa keessa seene. Kun maal fide badhaadhinni siigaltee Oromiyaa sababa kanarraa kan ka'e walamantaa dhabuu walirraa abdii dhabuu kanaatu mudate jechuudha. Yeroo kun mudate wanni amma dheengadda siigaltee guyyaa kaleessa caffee Oromiyaa irratti wanni Taayyeen siigaltee kaasaa jiru wanni Taayyeen ichi gubbaa ba'ee intala afyaayii sanii fi itti aanaa afyaayii wanni inni balaaleeffachaa dura dhaabbachaa mormaa tureef waan biraatiif miti. Taayyee siigaltee sababa gollicha dheengeetti waan hin milkaa'iniif Taayyee waan kufaatii hamaa keessa PPO Oromiyaa galchee jecha warri koree ujiraawwachiiftuu PPO Oromiyaa guutumaa guututti Taayyee Danda'aa iccitii duraan waliin dalaga waan duraan waliin mareetan hunda siigaltee jalaa dho'isanii jiti wali bu'insa hamaan siigaltee warra shiraa warra qabsoo Oromoo diiguu deemu warra ummata Oromoo hamilee tuquu deemu warra waraana bilisummaa Oromoo balleessuudhaaf halkanii guyyaa hojjechaa jiru kana jeequmsi guddaan isaan keessa seenee jechuudha. Kanaaf wanni amma PPO Oromiyaa keessatti wanni seenee rakkoo hamtuu jira walamantaan dhabamtee jirti. Akkaataa isaan siigaltee waraana bilisummaa Oromoo itti diiguudhaaf karoorfatan akkaataa isaan
maallaqa itti baasanii waraana bilisummaa Oromoo citi waraana bilisummaa Oromoo argachuudhaaf maallaqni isaan gannaqan horiin isaan baasan bakka dhabe. Qabsoon bilisummaa Oromoo waraanni bilisummaa Oromoo kan isaan balleessuudhaaf harkanii fi guyyaa maallaqaan gollicha dheengee qabatanii itti deemaa jiraniif itti deemaa turan tani humaa takka hin milkaa'iniif san arraan tana sii galtee naannoo kibbaa irratti ijoollee qeeroo dargaggoota Oromoo waraana bilisummaa Oromoo tan saba Oromoo kana gabrummaa jalaa baasuudhaaf of qopheessite loltuu sii galtee hamilee qabdu loltuu onnee qabdu loltuu gootummaa qabdu eebbisuun kun warra PP Oromiyaatiif warra bilisiginnaa jaaniin hanqam takka mataa akka dhukkubse ifiifuu of beekan jechuudha. Kun hundi sii galtee khasaaraa taayyeen dandayaa PP Oromiyaa naqee fi iccitii sii galtee gollicha dheengee irraa dhabuu wajjin wal qabatee waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibbaatti guyyaa arraan tanaa dargaggoon loltuun sii galtee tani saba kanaaf dhaabbatte yeroo eebbifamtu shororkaa hamaa keessa seenanii jiran jechuudha. Shororkaan sababa gollicha dheengee kan qabsoo Oromoo ni diiga jaanii maallaqa irra baasanii fi waraanni arra sii galtee kibba kanatti eebbifame arraan tana sii galtee wanni PP Oromiyaa jaan wal fixaa jiran jechuudha wal nyaachaa jiran jechuudha. Wal nyaachaa jiran wal diigaa jiran. Kanaaf ummanni Oromoo diiguu fi qabsoo Oromoo diiguu irratti qarshiidhaan qabsaa'ota sii galtee Oromoo kan qabsoo Oromoo tana keessatti hangafaa warra kanaa bitanii qabsoo Oromoo diiguudhaaf tattaaffiin isaan godhaa jiran hin milkooyneef. Milkaa'uu dhabuun sii galtee waraana bilisummaa Oromoo diiguu kun mataa isaan dhukkubseeti isaanumaa walitti deebisee jira jechuudha. Kun sii galtee waraana bilisummaa Oromoo qabsoon bilisummaa Oromoo ummanni Oromootii fi qabsoon bilisummaa Oromoo qabsoo haqaati. Ummanni Oromoo sii galtee warra haqaati dhugaa qaba. Namni dhugaa qabu ummanni dhugaa qabu ummanni haqa qabu yeroo hundaa'u abbaan fedhe shira irratti gaggeessullee shira isaan sii galtee qopheessan isaanumatti deebi'ee arraan tana isaanuma PP Oromiyaa tana wal nyaachisaa jira jechuudha. Wal nyaachisuudhaaf guyyaa kaleessa taayyee danda'a waan jebeetu pirezidaantii naannoo Oromiyaa caffee filataa jedhe. Caffee filataa jedhe. Taayyeen eessa akka jiru laan taayyeen sii galtee maaliif jecha akka dhiibame wanni taayyeen karoorfatee kee waraana bilisummaa Oromoo gallicha dheengee wajjin wal qabatee arraan tana itti deebiteeti iccitii tokkollee gama sii galtee hooggaansaatiin gama koree hojiraawwachiiftuutiin of keessaa baasanii moggotti zeeroo godhanii arraan tana sii galtee ijoollee babaasaa jiran jechuudha. Kuni maali? Cimina qabsoon Oromoo irra geessitaa akka jiru. Inni lammaffaa ummanni Oromoo miidhamaa fi haqa akka qabu nama agarsiisaa jechuudha. Ummata haqa qabu ummata miidhamaa kana yeroo hundaa'u ummata kanaa ummata dhugaa qabu kana abbaan fedheewu shira irratti gaggeessu hin milkaa'u. Arraan tana qabsoon bilisummaa Oromoo qabsoon Oromoo tani sii galtee akka kaleessaatti qabsuma Oromoo keessaa nama qabaatanii maallaqaan bitanii qabsoo Oromoo keessa kaayanii achi gabaasa fudhatanii qabsoo Oromoo ta'e itti diigansanii miti. Arraan tana qabsoon Oromoo sanii miti. Waraanni bilisummaa Oromoo sanii miti. Qabsaawaan Oromoo kan dirree lolaa taa'ee qabsaawaa jiru sanii miti. Warra ummata kanaa fi qabsoo tanaadhaaf of kan ummata kanaaf wareegamuudhaaf halkanii guyyaa lubbuusaa kanneen qabsaawaa jirutu arraan tana bosona jira. Arraan tana bosona jira. Warra sii galtee hamileedhaan lolaa jiru. Warra gabrummaa ummata Oromoo irraa kaasuudhaaf qabsaawaa jirutu arraan tana maandisoota lolaa maandisoota sii galtee maandisoota lolaa warra sii galtee tarsiimoodhaan diimutu arra qabsaawaa jira jechuudha. Kanaaf wanni tarsiimoon jarri PP Oromiyaa baafatanii waraana bilisummaa Oromoo cabsuudhaaf baafatan guutuu guututti hin milkooyne. Kanaaf wanni amma sagantaan itti aantu wal nyaatinsi isaanii tan sii galtee gollicha dheengeetii fi iccitii waraana bilisummaa Oromoo beeka jaanii maallaqa guddaa irra baasanii maallaqa isaan irra baasan san kasaaraa guddaan isaan irra ga'e kanaaf ganaadha
Goolicha dengee wajjiinis wal qabatee isaas mana hidhaa darbanii taayyees mana hidhaa darbanii wal balleessuu deemanii jechuudha. Kuni maal? Qabsoon bilisummaa Oromoo, waraanni bilisummaa Oromoo, hoogganaa waraana bilisummaa Oromoo cimina isaan qaban waan mul'isaate jechuudha. Silaa isaan cimina hin qabaanne, silaa isaan tarsiimoo hin qabaanne, silaa isaan gootummaa hin qabaanne, silaa isaan murannoo hin qabaanne, diinni keessa seenee itti laaftutti waraana bilisummaa Oromootii fi qabsoo bilisummaa Oromoo diiguu danda'a. Arraan tana siigaltee qabsoon bilisummaa Oromoo tan namni keessa seenee diiguu miti, tan diinni keessa seenee diiguu miti. Waraanni dirree lolaa jiru waraana murannoo fi kutannoo qaba. Kun siigaltee Oromoo teenyaaf uummata keenyaaf galuun barbaachisa. Warra siigaltee waraana bilisummaa Oromootii fi qabsoo bilisummaa Oromoo tana akkuma kaleessaan laalu. Warra qabsoo Oromoo tana xiqqeessuu malee qabsoo Oromoo tana siigaltee gargaaruuf guyyaa tokkollee hamilee hin qabne. Warra kanaaf siigaltee haalli qabsoon Oromootti deemaa jirtu fakkeenya guddaadha jechuudha. Warra badhaadhinaatiif illee fakkeenya guddaa. Naguma siigaltee olii fi gad fiidanii maraatanii maallaqa facaaftanii qabsoo Oromoo diinaarra dalagaa jiraachuun keessan faayida takka isiniin fidu dhugaa dubbachuudhaaf. Qabsoon Oromoo tan kaleessaa sanii miti. Waraanni bilisummaa Oromoo kan kaleessaa sanii miti. Uummanni Oromoo kan kaleessaa sanii miti. Kun siigaltee daranuu kan isinii mirkaneessuuf wanni isinii mirkaneessu waraana bilisummaa Oromoo zoonii kibbaatti arra kan eebbifame san qabsoon Oromootii fi waraanni bilisummaa Oromoo eessa akka jiru waan nama agarsiisaati. Dhugaa dubbachuudhaaf. Uummanni Oromoo qabsoo isaa gargaaruu keessatti qooda akkam akka bahaa jiru guyyaa har'aan tana arginee jira. Guyyaa har'aan tana arginee jira. Waan akka malee nama gammachiisaati. Kanaaf injifannoon uummata Oromooti. Waraanni bilisummaa Oromoo, qabsoon bilisummaa Oromoo, hoogganaan waraana bilisummaa Oromoo, hoogganaa qarshiidhaan qabsoo bilisummaa Oromoo jijjiiruu miti. Waraanni bilisummaa Oromoo waraana siigaltee gargaarsa hin qabne kan akka kalee ka siigaltee qawwee takka dhahee dura fiiguu miti. Waraanni bilisummaa Oromoo waraana siigaltee lola dhaabbii lolaa jiru yeroo har'aan tanaa. Waraana akkaataa riphee lolaatti kan lolaa jiru miti. Kan dhaabbii lola dhaabbii kan lolaa jiru. Kuni maal nama agarsiisa? Waraanni bilisummaa Oromoo hanqam takka siigaltee uummata Oromootiin deeggaramaa akka jiruu fi qaama addunyaa tanaan fudhatama qabaachaa akka jiru nama agarsiisa. Kanaaf warri badhaadhinaa yeroo gabaabduu keessatti masaraa keessaa waraanni bilisummaa Oromootiif uummanni Oromoo kan isin gad darbu yeroon dhiyaattee jirti. Kanaaf injifannoon uummata Oromootiif haa ta'u qabsoon Oromoo tan tuffatanii miti. Qabsoon Oromoo akka kaleessaa sanitti tan siigaltee keessa seentanii isin diidanii uummata Oromoo hamilee cabsitan sanii miti. Tani keessa seentanii diidanii qabsaa Oromootiif waraana bilisummaa Oromoo kan wali garagalchaa turtan sanii miti. Arraan tana siigaltee warra mootummaa je'ee seeraa fi waa hunda qabu caalaa waraanni bilisummaa Oromootiif qabsoon bilisummaa Oromoo tani siigaltee warri addunyaatu warri Afrikaatu muuxannoo irraa fudhachuu danda'anii jechuudha. Akkaataan siigaltee hooggansaa akkaataa tarsiimootii soo kan laallu taate warri biyya biraa qabsoo Oromoo tanaa fi waraana bilisummaa Oromoo irraa muuxannoo fudhachuutu danda'ama malee arra qabsoo Oromootiif waraana bilisummaa Oromoo akka kaleessaa sanitti ilaaluun hin danda'amu. Kana siigaltee waraanni bilisummaa Oromoo yeroo irraan tanaa agarsiisaa jira. Diina dura dhaabbachaa jira. Iddoo baay'ee siigaltee to'annaa isaa jala oolchaa jira. Arraan tana waraanni bilisummaa Oromoo lola dhaabbii lolaa jira. Kanaaf namni keenya kan yeroo hundaa'u siigaltee hamilee iftuuxan kan qabsoo Oromoo tana tuffattan tani qabsoo Oromoo tana siigaltee maqaa balleessuu fi odeeffannoo diinaa kennuudhaaf warra hojjechaa jirtan arraan tana qabsoon Oromoo ta'e isin irra daleeydanii miti. Ta'e isin siigaltee odeeffannoo diinaa kennitanii milkooytanii miti. Kanaaf yeroo gabaabduu keessatti akka masaraa mootummaa qabatan akka
biyya Itoophiyaa guutuu waraanni bilisummaa Oromootiif abaa'uun akka siigaltee kontirool gootu kana shakkiin qabnu jechuudha. Shakkiin qabnu. Shakkiin hin jirtu. Kanaaf uummanni Oromoo bal'aan waraana siigaltee bilisummaa Oromoo kan sii jecha du'aa jiru, kan sii jecha wareegamaa jiru, kan sii jecha lubbuu qaqqaalii isaa kannee sii jecha kufee kuffisaa jiru kana bira dhaabbachuun barbaachisa. Bira dhaabbachuun barbaachisa. Yeroo irraan tanaa siigaltee bu'aan warri siigaltee dhugaa kan qabsoo Oromoo kana gargaaraa jiru, waraana bilisummaa Oromoo gargaaraa jiru, bu'aan keessan mul'atee jira. Bu'aan keessan mul'atee jira. Bu'aan keessan siigaltee kan waraana bilisummaa Oromoo itti gargaartan mul'achaa jira, mul'atee jira. Kanaaf irra caalatti waraana bilisummaa Oromoo jabeessuutu barbaachisa. Qabsoo Oromoo tan utubuutu barbaachisa. Kana goonni, kana siigaltee qabsaa waan dhugaa, kan siigaltee waraanni bilisummaa Oromoo kun naa jecha uummata kiyyaaf jecha diina keessa taa'ee qabsaawaa jira. Gabrummaa uummata Oromoo kanarraa, gabrummaa uummata Oromoo jalaa baasuudhaaf qabsaawaa jira jennee nutti dhagaamee osoo waraana bilisummaa Oromootii fi qabsoo Oromoo tana gargaari siin hin jenne mataa keetiin kaka'umsa keetiin kan nama gargaaruutu goota. Kana godhuun barbaachisaadha. Waraana bilisummaa Oromoo gargaaruun mataa ofii gargaaru. Waraana bilisummaa Oromoo gargaaruun haadha abbaa kee gargaaru. Waraana bilisummaa Oromoo gargaaruun Oromummaa gargaaru. Tana siigaltee Oromoon hundinuu beekuun barbaachisa. Beeynee siigaltee taa'uu osoo hin taane akka dandeenyutti haala dandeenyutti waraana bilisummaa Oromoo cinaa dhaabbachuun qabsoo bilisummaa Oromoo cinaa dhaabbachuun barbaachisaa fi murteessaa waan ta'eef kana siigaltee itti deemuu qabnaa. Kanaaf akkanumaan jechuu barbaadaa injifannoon uummata Oromooti. Yeroo hundaa'uu abbaan haqaa, abbaan dhugaa qabu ni injifata. Uummanni Oromoo ni injifata. Waraanni bilisummaa Oromoo ni injifata. Warri Oromoo cabsuudhaaf waraana bilisummaa Oromoo cabsuudhaaf halkanii guyyaa hojjechaa jirtan isin guyya guyyatti ifumaafuu wal cabsuu fi kufaatii keessa galaa jiraachuu malee faayidaa takka fidaan jirtanii. Waraanni bilisummaa Oromoo injifannoo galmeessaa gara fuulduraatti deemaa jira. Kanaaf ammallee injifannoon uummata Oromooti. Oromiyaan ni bilisoomti. Galatoomaa fayyaadaa nagaan jiraadha.